argattuu qabdu carraanis addunyaa kanarratti si dhaabe bultii namaa seentee tuma batabbatu kana malee waan biraan qabdu ka kanaaf beerran maqaa irratti afaan hin banu wallahi wabillahi akka nama sanii ta'e argite nama san caaluuf tattaafadha malee namni sun akka badu akka cabuun godhu maaliif wallaalummaa hinaaftuu እናታቸውን ልብዳላቸው ማለት ነው warsakoota hundi keessan namoonni kabajamtan kabajamaan mallee gorsa obbolummaa kanumarra sidii kennu yoo jiraat warri maatii kabajaa keessaa baasan jiraataa jirtan warri jireenya keessa roofataa jirtan warri injooy gootanii namoonni kolfitanii taphataa jiraatan kolfaa taphadha kana barbaada nuti kana barbaadna jaalalli akkasitti beeyi hundi keessan kabajaa nama kabajamutu kabajam nama kabajetu kabajam nama kabaje nama xiqqeessa rabbiin xiqqeessa ummanni isaa hin xiqqeessa ofillee xiqqaatadha jechuudha rahmata wayii nama bira rabbi biraan qabu finigala kana waraanni kiyya yoo jiraattan kottaa seenaa kana ol afaan isinitti banuuf yeroo hin qabu ana taa'eetiniin dalagaa isin qorachuuf yeroo hin qabu because waraanni lakko maqaa jijjiiradhaa koottaa bannaa taachuu akkasitti oli himna maqaa makaatanii dhufina maal abbaan qabdani abbaan isin dhalchan jiru sukkaari natti ka'e yoo maltee koo himee takka maqaa kana maaliif hin deebbanne bannaa taachuu abbaan qabduun tana shaarmuxitti maqaa abbeetii baafan yoo xiqqaate maqaa kee qofa godhadhu yoo xiqqaate jechuudha maqaa kee qofa godhadhuunis yoo maqaa abbaa keetii baasuu hin barbaanne maqaa kee qofa godhadhu arsii shaashamanne asallaa maalinni wanna akkasii maqaa namaa moggaafatte maqaa kutaa moggaafatte maali wanna ati kutaa namaa qoshishis maqaa kee moggaafadhu gootu innaa shillibdaallish maqaa ani arsii ummata arsii kabajamaa sababa kee amma hin dagadde waan dhumarra sinii dhaamu tokko siidunani nu arsii arrasite maali jedhanii afaan banan summa billaahi laziimin kijibani maqaa jaraatu ekalee arsii lije ekalee abaluu lije maalii lijera sila maqaa isaanii isa yaamtee yoo ittiin himne eenyutti himti wanni isaan amma ajandaa godhatanii afaan bananii faan hin fayyadanii ebaluu arsii lije innaa shillibdaallishinatti hin dawwalin ta dubaa irraa nan dawwaltuun takkatti hin ta'inatti hin dawwalin ani warri na ajaa'ibu tokko maa hin fayyadanii ummata maayyimii kana innaa taachuun libdaallaa sharmutoota maayyimii gisee namni nama arrabsu akka waan namni sun na eebbisee afaan banee hudduu walitti qaadadete ta'a gisee namni deebisu mootu goota isaanii namatti as dawwalin hin dawwalin annaa shillibdaallish addawu yaande addawu lubbi hin dawwalin innaa taachuun libdaallaachu gisee namni kun si arrabsu eebba እኔ ስሜት ያለው ሰው መሰራችሁ ነማ ሚረቀም ነስ እስኒ ፈካዳ እና ሽልብ ዳልሽ ማላደክ አምስት ደጋሜ አረሲታ ወሰክ ጀልቀባ ፈርስቶ ቦል መቃኬ ስሬፈት ዮ ኦፊስ ስሬፈት ጅራት ስሬ ሲሲ ወራ ሁዱ በኑ ከነ ዴቢ ማነ ዛኒ ትረ ተከተካ ዴቢ መቃኬ ነሞካፈት አባ ወርበድ ናረብሶ ምርቀ ጎቱ ቀብደም ባይዘው ናረብስና እንጀነ መቃኬ ሰንገዲ ቡፈዳ maka abbaa tidal jeettira kaan yaarsili jimaali lijjette asii nama narrabsi kutaa birallee akkasum gaafa amma qabsoo wayitti seenu nu malee maa jettan anna ajaa'ibdanii bara maa ummata oromoo kan nu arrabsiisan billaalee ummanni oromoo arsii gootummatti beeka malee arrabaa fi ajaa isin amma buqqifattan kanatti hin beekan oromoon gootatti nu beeka hojiin isin hojjettan garuu waan goototaa san balleessa dalagaa goototaa san balleessa dhiirri takka takka illee hin jiru sanumaa jetti beektani badeka ilmi hada mana pasar intelektual Maria hasa alle ka garti na sani bar hasa kulkulla na sani badeka mali jedeka na al abu shakli badin hudu de theateru bade jetti jalka warratti bade jechuun sharia keessatti dorgama faristofon bade jirina badi jetti malai karabbi wata de bade jettu san bade rebi kana yodi melmi hada rahmani har barasa fukkata ila sitina gal azan ke sangi se wana kasita softan bade jirina badin te sanita na da chulta da chu bade jetti
abaarsa rabbi isinirraa jiraatu summa billaahi lazim shari'a islaamaa keessatti badii jechuun dorgamaadha. Badii namaan jetti malee kan deemati warra ustaasotaa gaafadha. Badii kun kan kun maal dhiira kenna jira kan tokko tokko. Ilmi hooloroo. Inni maala baasan nu arrabsiisa. Annamnummaan haasaa orjinaala haasa'uma ilmi namaa. Reediisan maaliin asitti nama galaa jechuudha. Haasa'e akka ilma namaatti la qulqulleessiti afaan Oromoo haasa'e. Badee fi ilma hooloroo jechaan yanna gada deemtee mahaayimi. Kana bannaati ka. Gabareen jechuudha wallaahi wabillaahi. Ummanni keenya kun gabaree gara biraatii fiddanii nu balleessitanii bara. Qotee bulaa. Ilmaan haadha wallaahi wabillaahi. Naataa jolladha. Likki keessan isinitti. Dhiira takka naa jaayyoo beera teettee badee jettu walakkaa seenee. Dhugoo jettee itti guddi. Josbaan kun maaliin kun ilaasaa salaalame. Beera qaadii dhageeffadha yeroo jarraasu. Waa lama giraasi qabba inni tokko. Sila ummatuma kana horii kan amma maqaa arsiitti moggaafnee arsiin nu arrabsaa jira jennamoo jetta. Inni tokko immoo amma kun mee dhiira moo dhalaa jennaan jetta. Dhiirri teenna qaruu ta'e takka argee barnaa jaayee an takkaa dhiira waa nama arrabsitullee hin garre. Dhiirri yoo nama arrabsite akka dhiiratitti of dandeettee viidiyoon as baate akkatti nama arrabsite. Meelaala ijoollee ta'e nama afarsoo maal usmiyyee manaamne waraana gorillaa kan ilaala. As baatee tiriin likkii namatti himsi sodaata akka malee sanuu nama dhuunfaa arrabsiti. Jireenya namaa keessa seenan waa'ee paabliikii irraa haasa'an. Innis okkee normaala injoo iddoo duuba teesse wachii jechuudha. Dhaamsi kiyya dhumara isinidhaan hoo jiraatu badee jedhina wana horsatan badii rabbi isinirra haa jiraatu ilmaan abaarsaa naa taachuun libda bakka nun buutan. Dhalaattee tanu beeynu qaruutedha. Qaruuteen nu beeynu sun immoo miidiyaa kanarratti argaa hin jiru takka yoo lafa jiraatte hin beekan. Miidiyaa irratti muraasa argaa jira. Parsantii 100 keessaa parsantii 5 parsantii 10. Kasanirraa hafe hoolayyii bichaadha tawaan beeyna bichaadha. Hima maqaan nu bade wallaahi wabillaahi keessattuu tabaranaata an duraanillee haala ofii gadi baasee dubbatuuf malee ijoollee tenne baay'ee jala saalfan. Maal abboo bakka deeman hundatti akka tisiisaa warri gochuu ijoollee mateenna tan. Ani teenna jechuu isaan fadde lammata maqaa keessan isinin kaasu. Amma mucattiin arabee jedhaniin takka kam isinitti himte likkii keessan. Hedaa mucattii waa argitee waa laaltee halkanii guyyaa isin abaarti teette. Mucattiin maantummaa ijoolletu itti jedhaan. Hin argiteedha. Mannee argite dubbiin ijoon dubbii reessa akka jirtu. Eenyu akka baangaalii hojjechiisu beekti. Eenyu akka gabaree fi tiiseen isiniin jedhu kana biyyatti afuufamee hajaa baame adda baafattee beekteedha. Mucattiin xiinxalta sirriitti. Anamma gaafa gadi qabee laalu haqqii keessa jirti. Wallaahi wabillaa. Hin taajjaba tureen duraan gisee namni tokko taa'eetuma nama abaa. Kana kota yaada keessan kennadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota gafatiki intikata pushin intikata. Baay'ee sitti hordofaa turre baay'ee sitti argachaa turre wallaahi intikata pushin tokkoffaa irratti uffata kabajaa lageeffadha pushin intikata tokkoffaa irratti ani wanni isin barbaadu yoo akkuma reediin isiniif jedhe maqaan itti jijjiiratta yoo dhabe ilma reedii, ilma hafarsoo, ilma hamzaa haajii uffafoo irratti kanneen jijjiirata bakka nagara ilma usmiyyee isinii kana rakkoo qabu walaa alhamdulillah isinii dhiibee isaanii ijoollee kutaa kudha tokko hunda waliin qabdee akkasitti gorsa dhiqadhaa gorsa qonnaa gorsa akkasii kan tusan walaa hedduu si galatoomfadhe maaliifi arraan itti anaa ganuma jechuu barbaada ibsi goorillaan keessan itti fufaa wallaahi baay'ee galatoom waa tokko jedha waan jedhu dhageeffadha maqaa arsiidhaa lafa kaaya nama arrabsuu barbaaddanii maqaa osoo hin taane nuti ijoollee arsiitti muka isii cabsa ilmaan haadha salan dhiisaa maqaa kennarraa bu'aa maqaa arsiitiin hin daldaalina daldaaltota maqaa keessan qabadhaas ba'a. Maqaa arsii jeneraal dhageeffadhu jeneraal amma maqaa arsii nu bira dalagata. Abboo kana amarata waloonnaa tillibdaan. Abdullah walaa hin ta'a jedhaniini. Warabba reedi wallaahi warabba